ورا يلا سيني دف اوبس انا جل امبو ورا نمنا ديرو اوبس أكني بدين جاب دي ساقطك اوبس ادريس واي مويتم بنتنا خايز واي يو قرآن كان كشيم زاد كيف نقطك كشيم زاد البابي بتاع ابو قرآن كان كرو فيتني وي وأنا ترى دوبا بوسا خان ولدي سا خايز بكبوانا ما ابو خاتو ما تاتن أستاذ قولوا الباتي سيناجو قولوا البابي بتاع أي بروفيسور أقولك ورسيني سلام بروفيسور تكنات ما سينك تكنات حمزة كم بروفيسور يا مال الرتي أسوي جرتن جرنا سابونا ما ليه كده اللي وانتين ده اللي دمارة بجان ونقص جدال حمزة أما أجنت ما مريض لك وما أزول no حمزة وأنا كان لك مالي واجب حمزة no حمزة أملي في ملي مالي واجب مالي نجيبه أستاذ أنت وأنت كدوبة شو باتيو سما دا وقت توي إن داومين دابر حمزة وجاسو نا يروح تكمل جرين نملي أنت وي أجاي هندين نيفر أنسان no أفانك شرط وجاسو اوكي وانا مو نزلنا هاي أني ساكت هاي أني خينا بعد يوم ملا سلاي سمان ده لقوتي توفر داي كوي خا أستاذ جمال تو تيلا ستي مو هاي أنا كلمة اللايف تاو جرا هاي هدو في حمزة يعني ولا سايبة ولا بين دراني الراس كيات مو دفع إسا غران أول سنة حمزة قافين سيكا باواسيكا فدونا يم تاينجين إيه نانجي sagantaa laayifii geggeessuun qabu ciisuutiin jira siijeetiin gaafii tanaaf lafa kee ta'an hojjaasoo itti hamza yoo hojjaasoo inni deebis ta'an si gaafa nuti gannaan eenaan jee okkee jenneen achirraa kaabneetii nashiida isaa gaafannee waa hundi hojjaasoo inni finnee boodarra osuma haasa'u jirru hamza shejaa biriifate walloltanii jeen isa anaan mo'atee waan ammoo deef fiidoon irra waraabanaan jee hayyee fiidoo shamza waraabee keessaa fiidoo takka si fida wanni kun dhugaa dugote mongoone kajaa'uun hin dhaqeeyaan fiidoo inni quraan dogoore kaati waraabdee irratti fiidoo direegdisan fidee dhageessisan mee bakka shamza inni dogoorte siin jee fiidoo sirra waraabee kana qara inuu sirreessi uummata kana duratti nutti mul'isiin jeen bakkuma tana qara uudide wuli ati eessaa fitti mee ati qaray suuraa meeq ayata meeq ani beeku ji ati qaray maal ta'e hamzaan ammoo achumaan dubbii eegalee qara uudide hangammaan tanaan safar deemu jira hanganum bar hoggaa dubbiin takka isa dhufte baduuf jecha waan akkanaa fidata beeytaa hoggaa baduu deemu inni waan akkanaa fidataa qofa qabaadhu hoggaa wanni hokke galte sii galee ammallee arrabaaf wanni inni fiiguuf maali uumama takkittii tana akka minnatti ol baasaa irraana qubaran gara ilmoon saallee darquu teessi fadallallaa hoggaa inni ijoo rabbi sodaadhuuti أما خلنا تكان كباب تلفون براتي نسينا ولا ديبسي دبالة اوكي ايه تبستاذ نتم بناتنا ايه ولا عارف يا شيخ طرو كيف ده كيف ده اوكي استاذ انا بالبلد يعني يقول لك قبصه جوال استاذ دي استاذ سايلنت يقول لك برادو دي سغله بالبلان وانا ريد بيت نشيد ريال اوكي يا ابتدي ساي شيخ ترك مالتاتي وسهر في باري قرآن مكمتي كل الألباتي مالتاتي awon into ko korea wan bilan sedani مال جدا عاد سجلنا من منظومة رخاء أبو صح ده كيف ده سمال تاتا عاري أبو حمزة ربي سنديس والله حمزة إبراهيم أتي ديري سافي ديري جنبه مرغوبو تو قبضة مرغي غيتي سيجا ما بيبيتي فرشين يدو جرتي خانا ده كيف ده أولو الألباتي شيخ ترك مالتاتي أولو الألباتي
Sheekh Xurruk maal taate jechuun jira boo. Osoo harfii baariin Osoo harfiin barin Qur'aanan taphattee ulul albaati maltate damaate ulul albaati maltate damaate jimada kamaate moo banjida nyaatte jimaadha qamaatee moo banjiidha nyaattee jaasii galee. ulul albaati maltate damaate. Ah! Ustaz Hamza, Yoo nama bibi. jala waan tana nama jalaa fuute moo araba jalaa fuute moo ifumateetii harkaan kenna. Lakki ammumaan katabe wallahi. Eh. Natti hin baasin araba yeman jala deesee ammumaan katabe wallahi. Hamza keenya Hamza Shee Jaabir gaafii takkaan qaba. Kilaasikaalli kuyyoo Hamza Hamza Ibrahim ganama kana poostu godhe ta Facebook irraa arge. Teetuma. Nashiidaa tasarraa illee ibsanuu qad. Tasaata reefu dabbaala kanatti takka tafsiira irra san ibsee kanneen jira ganama kana ibsee jaalfatilo waa waggaa sadi duraati jee Waqti baran waggaa sadii duraan irraa dubbadde barlaan mee dhagaya. Dabbaan Mee dhagaya ka. samanni kun aadaa mootaran kan mootaras kan beeta. Nefa jiba irraan dubbanne. Jibaan nashiidaan abbaa afurii jira bar. Wayi takkaasa takkaa dubbattu ta sadii isa qotte wayi maal haasa'ita. Kuni faaruudha amma ammaan isinii dhufe nashiidaan maal dhage kanaaf ati maal dhufe. Hamza Habashi koi nashiidaan tante nashiidaa biyyaati moo nashiidaa amantaati? Nashiidaa biyyaati. Way nashiidaa dhaareete sun way wanni dhaaree Faarfan xiyya faaruudha bar Quraanaa fi way hadiisaati. Laala hadiisaa miti daasii utu taphadhu gudduu tiluu yoo qabaate. Hamza Ibrahim wallisaa walleena dhugatti. Welle so barta Hamza Shee Jaabiri wajji walitti mazzanamuun qabdu nashiidaan ta'e. Gosta kaamiti bar. Ija takkaan laaluun qabdan jarana nashiidaa isaan lamaanii waladda jarri. Halo. Gosta takkaan laalamuun qabdu. Maaliif yoo jettan kun waa'ee biyyaati kun immoo waa'ee Obboleeyyan amma amantaa. ajandaa harkaan quncifnu Mahamad Kiyya hundi keessanuu galatooma. Osoo Hamzaa Kiyya bakkattii tanaarra qaraate wallahi hedduu natti tola saahiba akka dandeessullee niin beeka. Laal jaalfaadil kiyya quraana rabbiitti hin taphatin ka. Mucaan bar bakka tanan hin laallee bar. Duris hin qaraane. Irruma utaan. Waan beeku obboleessa keenya maa darartan. Duba kabitti bakka qareen beeyne banatee akkasitti koomboosiin qaraane. Aboo jaalfadiiloo siinga kanne maqaa rabbiiti yaa obboleessa keenya qaraasin jee Abaree shatti. kaakunu haya kunoo kitaaba wallahi bootaa baneetiin harkaa qaba. Mee jechuun la nalageeffadhu haa nalageeffadhu. An sharti isin seene maqaa rabbiitiin illee siin kadhu Bakkattiin sharti lafa takkittiin itti si qabu jira fadallallahu waa jettee takkittii Obsi kanaayya yoo kana barbaadde anaatiitu yoo ni fati akkanan qaroo barbaadde qara'eetiin YouTube xiyya Facebook xiyya TikTok xiyya irraa kaa yoo shartii xiyya Kareefu naa guutuu kareefu dadhaban. gadhii sirrees ni haa kaayu bara kan Na dhaggeeffadha. inni silaa tolcheef taabeege. Hamza, Hamza, Hamza Shee Jaabir. Hamza Eda naarraa proomisa walii seenneeti adda baanee miree akka nurratti qaraatan Quraana kophatti. Hamzaan Ibraahimis. Habashi waadaa galtee Ibraahim. imaamanna moo biraan harkan Jaalfadiiloo nalageeffadhu. Dubbiin afaan Waadaa qabinaati. galteessan amma waadaa san guuti Habashi. Waadaa Hamza aboo Habashi. waadaa ammaa si guutu. Waadaa siifin guutu ani wahiin waadaa yoo Quraana bakkan ani isinii kannu narratti qara'aadhaa isin lachuu peejuma takka takka. Qoy jiboota dirgimin nyaachiftee adarraa hiitee olii gadi hin deemtu na seete moo qoy ati Hamzaan akka ati barbaaddu sumaaf taakisee haasoitu mammu. Maaliif akkanaan fedhu taatan Namni kun maaliif leencaa isin nurratti hin qaraane? jedhee nama lafatti darbe laal dalagaa godhateeti anaaf generate AI godhee dhufe na faarse. Samaal haasoitu ani riyaatee deedeeroo. Hai mee dhageeffadhu na shiidaa. Hai calbii dhageeffadhu nuti godhadhu. Awara kanne yaa Quraana qaraa jenne waan Aboo biraatiin calbii quraana naas ni maxxansa quraana riyaadawini kun yoo shattis jeguuta lamaan. maxxansan feenu laayiv Arra quraana Hamza Shartii biyya guutaa. Hamza Shee Jaabir illee ni feena maali jennaan. Shartii biyya guutaa. Isaan lachuu Quraana bakka beekaa takka. boo jettan quraana beekaa qaraa maal haasoitan. Lakkii haa jechuun inni illee quraana qareenuu agarsiisu. Laa jaddaalan malaan dalagaa godhateeti yeroo isaa gubee generate anaaf AI'dhaan faarfannaa na faarse caljaan dhageeffadha. Itti bani mee jaddaal. Akka silaa jaddaalummaa isaatiin mirkaneeffate qofa qabadha.
كل البابي حمزة أبشي اوبسي دبانو سخانه شيداتي يلا كيف داوي ما لي سابق كيجي بعرف وما لانجتي والله حمزة جابر حاجراته كيجي بعرف حمزة بري سبوا اي ويز دي وادا ينابو لا دبجان جرو غامبس اللي بتاعي رامي حمزة قلت ريبو نابت مار ولي قال لي يو وادا حمزة يوغوت كوي خاوغتك يو حمزة شي جابر دوبي خاجي قتلك جمالي نانجانجي قلت قال لي سكله سبريرا بليس ريبو ما لانجت يو حمزة شي جابر دوبي هم بقدو ان جالسو فيديو نشوفوا حمزة شي جابر نادن نانجتي والله لا كان دران كم يا وداني البينكا هون البينكا حمزة شي جابر نام فيديو ابو اني واني تكجينا مرة ديبو متخجبنا الركاي سيدي ما كجل نوتي اما قرانا نبي ما isillachuu waan amma ابو سيدي ما انا كيف فتوها ندا كيف agina maana فتوها so mas record no godate namattansa video cufate dabbalati fahmi maal taate san qur'aana haa nu kara ujaal fadilo amma isin hundin wani dubbatan qur'aana irraa جال فديلو بدو نجرتن اني فيديو له هندبن يوني في غري قاجلو كايسني قاوتات يچو سموت فيديو له هندبن ريفوس يچو كوبا كبادا قاجلو دغاي فدا ان خجبنا مرن كاو تيله اك يله دبرسي سين كانو دبال غواي فيديو ناسوي إيسا واي نشيدرتي هنو أنا واسنين جرا جيسان إسنين اللي رجعنا ركون كبواسبو يو فده هنو أستاو جرا نمدي يدال يجو تأمو قرآن كراو تقرآن كراو شرطي هنو جال فديلون نجرا لفا خايلتي يو دبال جي أصوب بيخ جدال إنه فيني يو دبال كنا جي أن أمان إسني كرا جي خاطر نينجا وادا وسين نينجا كان جي هنو جال فديلون أبنو جال فديلون أبنو أنين كرا هاي ناجي وانا سكلا جو يا دبال برتنا استاذ جيراني نينجا بليز نينجا دبال فادا أكنا قول ركون كابو نينجا إني بالي ركون كابو تيجي هاي سيفين جانا يادو مالي سيجا هركول كبلا حمزة يو أتمنى قرآن سانكرا تيانا هركول كبه قال فدي لو كده كيف داشين خوتم بقدني akka qaroo ballama ase akka qaroo ballama ase sumunu matakka nu kare sumuna takka nu kare habashi obse gudaka dabbal ya dubbaddu hamza kay جال فديلو ريفو وادا سنجري يوني ولا نجي شرطي غوت دبال ان قرآن صفاتو كچا سيرفو منتني كدا يتني ويواتو جوتو والله وبالله ني كرا هونو وادا سيت balaan biyyan jirrenatti abuutu nin qara بلان بينجر رنتي ابوت أنا سنينجا فوالي لبربان دغيفه داماس دغيفه دوان جتو بو اركول كاب هاي قابي من جزو كرت بلو اوف قابي أخنو وان جتو دغيفه موت بالجين بي شوف جين فيديو شوف جين شوف جدال شوف فيديو ده حمزة أقول لك أنا أجيب الشيخ جدال شوف جدال فيديو حمزة جو حمزة جدال نبي يا اخي نينو يوسا مكاسا سبوك في سيكون أستاذ زيارتك أنا أجيب بليز أستاذ زيارتك أنا أجيب نينجا ابو جدال شوف ده في فيديو شوف وي يرو بوجرا غابو أستاذ زيارتك أنا أجيب baqachuu deemaa barni sodaata waan taroo سبو اجمل ما جارو كويس جدال ويا جاي أي جادو ما اتقول كبا قابي أخنو قابي كوي في مدرس أكنا قرطو تفهم مدرس اوكي جدال قبوس ايه جدال بس تشبه نو وانا كده يا منجرو ايوه والمد تخا اكنا يا هي اوكي اوبس هاي كنا جد هي دبيره فونتنا همزه قران بيخو جي ان فيديو جدال اديتنجي غود في دساني تاني فيديو غرتي قران بيتو جي سن جاي مكان سيغلا انجا تما ناجيلال نتين درسين اكنا يلانجل اكما تكتنجا ايه فيديو ات قران چابسته جاني جدال بوسي غود تاني في دسان بك جدال ترى قاعد يفهم لا جدال كيس ابا سوقك أسرت تجاري فلان وادر كسين جرونه جال فديلو نجرا والله لازم اوكي يو كساتي اوكي اني وانت كنسي sana ma wali jiru qabdu hamza sana ma wali نغيفت خيساين باسا اما بودا يچودا دمخي يا خيسو كونكم من سنه فيديو خلنا اوكي لا في خلنا ايه جدال يچو يوم باسا ايه غام باسا فيديو خلنا رتي لا في اما جلو تنرت كونكم واي خيان سن كوبا كبان اما دو فيمي نيس zari yang gamatu لا جدال سينو كونكم سن اما بودا وان ني inni seno ammo qur'an ابدا kana na karo هي ما كان اكن جت
ايه حمزة أولو الألباب وما لقى قبل اوكي حمزه اولو الباب نو ايه حمزة أولو الألباب حمزه اولو الالباب أولو الألباب اولو الالباب فيديو فيديو. قرآن جلفت جاني الريف سباسي سن قران جلبت جني الرفس باتسن عنوان القرآن دبسوا في قراوس بينف عنوان القران دبس في قراوس بينه تنيف جتشا سنجيجا أفانتون ألبي افانتون البي ديفا مولو الألباب كينيا لينجا خينيا فما اولو الالباب كينيا كينج حمزه واو ثانك يو جال فديرو وددو دبال موتي غارا ثانك يو اكاد أيه. جال فديرو يولا بي اما سمان ولدي قال سولي جاي سورة النساء سقلتم يا فوريمي فولا سقلتم يا فوريمي كنو اوكي اخبار الريتي كبا قرآن في دلا كان متاي أو جال فتيلو انا ما بدي كان دا كيف جوال فدي قرآن خاطر كره دي بيل أما فتيلو دقي. جات ياسين أبو- قرآن هاكرو هانو مكرو خانو ما هاكرو No, no, no. جدل لو دلتو ساجي جدل لو دلتو ديمي إيه، افيتو دخل. خانو ما أيوة. هاكرو ركون كبو ديم ايوه ممكن راكو جدل لو دلتو لال ديم ديم أكل. حمزه كان وكيلو دا كيف جوال فدي لو اتي بندو Gurmeeshaa miitiin godina Adiisaa. جال نو اب نمتك موتي رامبنا تو فدي لو ملي كنو ديم ايه جال فديرو مالي نمتك دبتنا عرب سودا ابو جدل لو دلتو جال فديرو مالي غرميسا او ربي زي سودادا غربي ساقي جدل لو ينا دلتو نو ساجان بقى انت نو كبجال لي مال- كبات مال حمزه جدل كينيا لو سايو جدل لو دلتو غرميسا هون ولا خد خاص الله حمزه اخي يا ربي سو خيا تدبن كبتو خيا مال نيا جرت سخيا بالغيرات امو انا بيتو أبو يا أبو بالغ ميوت كودا. بالغ اجرم بيتو Gurmee yemit god. بوغا نندي سغايو خيونا راجل سوباتنا حمزه Gara keenya milikuuf deema qaraa'uun deemu milikuuf ايه deema. چاليسا خدو Dhiisarraa milikuuf deema sababa barbaadu jira. ديم كتاب ديم كتاب فدر ديم كتاب فدر جال فديلو سيكو فاتي تو قران خنا بنتا مويت سني بنتا يوني نندوغو غوري ملكتا تيغورو هانغان انغفتو هندوبت كنو كومن دي رتا كذا كابر رسن يودو كونغور لا اكسم هاي قرآن أو قرآن كبسي ممار ابوسكا لا القديم فتا نامني مانا أيه. كان دوغو غوري ملكتا تيغورو تيدي از دوغو بكا anyways اوبس فيديو ورابما anyways يو اتشبسته بو ايه ها فيديو ولا بما جرا وانت بيجي نلقى فدو لا نلقى فدو هانغاني في نانغ قرئ فتو غزي نانغ فتا بودا سر قرات يته بكتنا جبسته يته ملكتا بكت غود تسن نتيم تاجچو irra deebi'etti osoo ati himne siijaa yoon dadhabe garteemi yoon dadhabe siin natti hima ani sirraan hin qeebalaa jechuudha. Yookaan yoo san hin taane. Ayyee deemte. Akka ayyee. Ayyee. Gaafii adeemsa quraana qofatti si guddisa moo kami? Wajjisin Waan akkanatti irra isinii oofa. Ayyee ayyee. Isinis viidiyoo waraabadhaa Hamzaan Kiyyafaan booda viidiyoo akkaataatti gingilchan ni beekanii jechuudha. Jaalalli. Dhume osoo gudi bilcheessee hin beeku bara gudi osoo bilcheessee naafadha. Gurmeessaa bilis rabbi sodaadhu gurmeessaa mooneera awara biyyaa dhiisaa kamii haa qaroo bakka tani awara isin ijjeessu. Anis barka saddeet dabbal kabadaana guutuu karaa jira har'a qaroo maal isaa godhe. Ogaa quraana fidatanii dhiifna hidhiisan. Okay, ayyee haa qaroo haa. Mee haa qaroo callisaanii waraabna. Ammallee hoggaanni jallise laal gurmeessaa jalliftee dhaabinuu jeen. Bakka jaalfadiloo malee namta kan dubbatee raatu. Aboo jaddaal ni dubbate jaddaal wayi dubbate. Nam tokko hin dubbanne Hamza. Itti fuuf. Eeyyuwaa jaddaal dubbachuu baanaan rabbi isin baase yaa. Nam tokko hin dubbanne itti fuufeeti. Ayyee. Asirraa eegaltee. Dhiisi bakka bara godhannee bara dhiirtee takkuma dubbatti maal taate isaati. Goobas leenca kiyya kan. Ayyee bismillah. Quraana fitadhee suura meeqa Ni beeytaami. Fuula sagaltamii meeqa jette? Ni beeytaami Hamzaa kiyyaan ni beekan jenne. Jechuun fuula haatibanatti hin baanaa bar. Jechuun ati bakka san dhaqii fi waan achumarraan jira. Fuula 94 Bakkuma saniin jiraanu. Suuratu Nisaa fuula 94. ما Allah wallahi kitaabni quraana akkas harkaa bareedu areeda keetiif suduuda kee kanaa waliin. Calli waa takka faaruun fedhu. Ayyee. Fuula 94. Ayyee. Waraabirra geeffadha. Yalla bismillah.
Bismillah naafaan gonku man dubbatu hangaan hangafitutti. Nam tokko si cimaan dubbatus ta'e qaraatee fide. Kan dogoggore gizeen hangafite milkata qab godhatemi natti himte jechuudha. Irra deebi bakka kanarraa jette. Hayyee. Qophooytanii? Qophii. Okay, feeshkaan hafuuftamattumaan. Itti fuf. Namuu miit godhadhaa namuu. Dabbaadhaatilleen. Miit godhadhaan. Na waraabe wanti xiyyeena cufee jira. Miit godhadhaa. Namoonni dabaleen cufee jira na waraabe. Okay, ni dhageessanii mi? Deem. Fadiloo ni dhagayeeti. Jaatu qofa. Nin dhagee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Akan nasu yo kan ini sagale agak kan nasu. Baka. Mana kan saya nejir. Ayo tap timu dafa. Kare di Quran tap di sini. Ayye Sheikh ayye. Arrajal fadilo rabbi Sheikhna godeti jal fadilo ro Quran ba soyana. Aku margitan jal fadilo rotin Quran ba sa. Isini sunu dhaggeeffadha isin hundinuu. Sheeninis hagam takka jabaa fi gartee hagam takka qaimaa. Nama loogiin deemu moogizeen qaree fixees nama qaimu. Angaree busu waliin hin jiraata yaati ammoo. Hayyee. Maqaa namaatiin jiraata moo gartee dhugaaf jiraata nama sodaata moo rabbi sodaataa fi haqaa kanaas gartee daanyaa asumarratti adda baatanii. Karaatee fixee barsilaam saaqiyye. Keekaa dhageef aboodhaa qofaa nama kafachiifnaa saba hookomaan duraataa gurbaa kanaa. Haya naaf balleesse dhiifama. Egaa ati laaftuu wallaalin kaadeeroo hojii dubbitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ay. Mute gara down the sano please. Darbeetiin jira. Abbaa takka hojii kabajaan qabu baay'ee. Isin kana deesin dadhabee mi Awo baleso. Niin kana humla maagutani mee. Are baleso ni guutani. Hay. Humla maagutame dafa. Eegali ati ni dhufa namni ni. Angana karo ni dhufani. Dem. Suuta qaraataa mi zanaa. Humla saataaf godha. Zanaate qaraataa mi hamzaa fayyadam. Haa. Itti qol seenu yaani wo namni kun humla man seenu dhiro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر كان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الله أكبر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. دانيا مالي دانيا يوني في دوغورا كباتي بكاتنا رارده بيجيتي يو ملكات تقولت. اوكي بكانا انا مشكي راغو بكاتنا رناتي بي. هيا بكاتا مي غنو
وأنفسهم فضل الله على بكجوتان الرديء. وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هيا دنيا ما شاء الله. هيا مال جدال موت أبنو تومي وقدك أسرت جدال بندو جدال وصون خبجمو شيخ حمزة الجدال من خاني سبرتي ننا كنت يوم أنا سوي جرد بي أيه جازي جدال موت بند نين ده مجاي موت بند شو بات جدال أو القاعدين من المؤمنين يس الله أكبر جدال كانت تردي من الآن لا سيمة بل ليش دلهم خرب ليش دردرة ده لفدر بابر لفدر بابر رجابها عربي لا رجابها عربي ملين مسوداتو أكيد يوم كمان لا ربي ملين مسوداتو يوم كمان رجابها لكوس توكو همزان توكو فابيجا لكوس توكو دانيا الرجانا بيجرا جدال أنا ماما كريخنا أوبر واندن تبنيبر وي والله واندن تب تدانيا ولا نجى نيجوا دانيا ربي صدافي هكذا دبته جرا نجى أنو جرا دادر رجع باي نتو كما والله دبال هترات فيديو ترى نارجي برورة كونوا على بقتي جرا لان حمزة بشينا ملي بقتي جرا اكسلنت حمزة بشينا ملي بقتي جرا والله كنا بفني قرآن وماماتو بقتي جرا أما والله أجي فدا أما وانت تانين برباد أستاذ حمزة أما فرقان سيد قرآن نبرة من طلع أبشر فجال فتيلو بنيف إساوجي كومبيرنا قدو فيه no ak jechuun lakkiha maali fi dhiyoo tan nuti teenyaaf illee teessoo olgoonee jirra beete haya arraatilleen sadarkuma quraana hankisis ilaaluu feenaan nu bare أبشر حبيبي إفما برا بنته إسكرين الرنو قده كراوني دندا. yaa bakkuma siilaafattu peejii takka nu qara'ee takka anaa sii bana anaa sii kanna ayata 282 suuratul baqaraa yaa ayyuhal ayatu deeni jechuu ayata san qara'e اوكي هذا سورة حفظي نو قراوا كسن حفظي ودو بنته كلها ibsii taanaan maashaa allah waa tolte kitaaba bartee karaanaan فولاnas بيتي نمني كبته لالا إني حفظي دانكرا waa toltee inji anamma ayata kana sigale anumaatu challenge isaan godhuudha kannee fi haa qara'u هاي تمي قاتي تقولني قربان نقطة أجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فليكتب بينكم أوفيت أشرة عليه تانا لجلو فجرا ميت قولي قرمين أوكي أوكي جال فديلو مالي بجرا تاز خينيا حمزة شي جابري كارو ديما قرآن اوكي بكساني ملف تري ومن اللي انا كاربو يو بنا تشجر إني دوري إني إفي فاسرت نو بنا كرا الروفا اوكي دبلا ما في ميجا تقول ميز ديتامي لما يندو كورو بعد نبيت خا سورة البقرة آية الإيراس هاي الديني آية الدنيا آية السنة الله أكبر ونو أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل أتلاقي واستشهدوا. بكسن سيفين كبا أن يمل هو فليملل وليه أيسا آت مثلا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا. أمل تلجي هيا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجالين فرجال وامرأتان إن لم يكونا رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من شهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أكسمامي أوفي أكسمام كسيمت Hogdaka banume anis asinamni harku hamza ki yegzi ati harkantu ituni dukkana wabeta. Gurmeza ki yemeke te dibbala ma fimek. dibbala ma fi saddeettami lama peejii 48 Okay, dibbala ma fi guru baadde suuratul Al-Imraan saffaatti yaanu jechuudha. dibbala ma fimek. Bakaraa last peejii khaanu ayata dibbala ma fi saddeettami lammaati the longest one. Okay, dibbala ma fi saddeettami meeqa saddeettami lama. dibbala ma fi saddeettami lama etteme. Ayata yaa peejii 48 wanta suuratul Al-Imraan hoggaa banatte peejii tokko garagalchita. Okay. Gama dubbaatti ni bakaraadha. Amma asbiraan jira beeta dibbala ma fi saddeettami sadii. Ayata dibbala ma fi saddeettami lamaati jalo. Fuula meeqa fuula naaf. Fuula 48 Aha, fuula 48. Okay, sorry. Bakka biraatiin jira. Okay. suuratul Baqaraa fuudhee barsaffaadumaa peejii dhumaa last one kaan. Naagalee qoy. Fuula 48. Bismillah. Bismillah ya Rabb. 48. Fuula 48 kunoo kanaame. Bismillah. Hamza khiya. Gubbuma irraa deebi baqa. Confidence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجالين فرجل وامرأتان ممن ترضون من ما الجت تديم تجرتا واستشهدوا شاهدين متي يو واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من شهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء عرفتك ميم سمينا الشهداء بكجوسا من شهداء جتة أو في أي وقت فيت ينكا هنا قفت أقفت أنسي ما أوكي أبشر ما إيه ساسر رأي ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أجوسا ميم سني نوم فتاة ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم أسبانتا شاهدين جين بكسن شهيدين جين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من شهداء ميم سلال ممن ترضون وقيت تمام من الشهداء يجين بك من شهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أكسمعي تجرتك عجائبات يوفي ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم ولا تسأموا أن تكتبوه هو سنزاريف أن تكتبوه التبرز برته ولا تسأموا ما يسجل كونكشن أسرع دابو جرا كونكشن أسرع دابي أسمر راه ديبي لا نجرو برا ليس جال فدي لو كونكشن خيتي ملك حساب ريد جرا خيتي تكو دي متى جرا سبب يا اوكي ولا تسأمون على بك أن تكتبوه جوسن ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم في سر جرتا ما شاء الله
أكسمامي أكس موفي. أيوه تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شاهد وإن تفعلوا فإنه ولا وإن يطاع تفعلوا ولا يطاع فإنه حمزة فسوق بكم لال ولا يضار كاتب ولا أقسمان شهيد. جبر قربي ساقية ولا يضار كاتب ولا شاهد وإن تفعلوا فإنه فسوق حمزة بكم bakkaan itti si deebisu jiru bar walaa shaahidun hin jin shaansan because dhaabaan qabu walaa shahiidun jettee dabaluu qabda yoo dabaluu ولا يضار كاتب ولا شهيد yes yoo feete akkasitti dabartaa yoo feete ولا immoo شهيد walaa shahiid وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه حمزة وليكتب بينكم كاتب بالعدل حمزة جابر حسبك كسيف قالك أوبس أوفنا لك فليكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ولا يستطيع أن يمل هو لا فليملل وليه حمزة بالعدل أنا دقيسو ولا يستطيع جو أو لا يستطيع أن يمل هو أما كنجتي أكسمان جبر لال نو ولا يستطيع فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو لا يستطيع أن يمله أكسمامي أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر ومرأتان لا أوكي أن تضل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أوكي ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الله العظيم. جزاك الله خيرا أستاذ خينيك علي في قاري وفجرادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرانو كان عما يرتب بنا. عليكم السلام. ترتيبا جتني ترتيبا قافة درتي تكرانتك. يا أما أنا تدبتا أقول كسرن دي متنا راغورا داوكي Gurmeessatti ani anaa dubbataa jee. يا جزاكم الله خيرا أستاذة ربين قراتي تنا أجري سي تكتكان سيا خطبو أجري سو منك أقول ربي راسي خطبو أكيد قرآن هنكتي قرآن سري برتة جرتا أما ولكن تركيش وني نركي الرافع قاتة جرتا قرآن الديار قرآن التسديبي يلا قرآن الرافع قاتن ترمان سيداما harfiin takka wanni dogoggorri mul'atu dogoggora jalqabarraa sirri barachuu dhabuu osoo hin ta'in dogoggora irra deddeebitee qaroo dhabuudhaati. Bakkuma sanii quraana saahiba godhadhu tanumaan siidhaaba jazaakallahu khairan afaan illaahi garuu. Hayyee dubbadhu. Wanni akkuma eenyu gurmeessaan jeetti ta Hamzaadha kana ammoo waan takka jalqaba irratti kanaan ta'in Hamzaa Ibrahim irratti bakkuma inni torbaan tokko guutuu qara'aa ture san qaraasistan bakka san sila akka qaraasistan hin feenin ture sanii laakiin immoo nama quraana kana fakkeenyaaf osoo qara'uu dogongore ni beeyta wanni akkasuma gartee irraa fagaatuu fi bakka san deddeebi'ee qaraa'uu ooluudha malee harfiin gartee Hamzaan Ibrahim baasuu fi Hamzaan Sheekh Jaabir baasan xiqqoo walirraa gartee wal adda jechuudha. Wanni Hamzaa Sheekh Jaabir tajwiidallee eegee qara. Hamzaa Ibrahim kutaa kalaa deebi'u eenyutu dura wantoota godha? So saniif akka malee gartee wal addaa Hamzaan haa caccabsu malee irraa wanni jechuudhaaf qaraatiin isaa akka malee bareedduudha. Hamzaan Sheekh Jaabir akkasitti beekaa kanan jechuu barbaade. Anillee asirra yaanini nan qabu obboleessi keenya Hamzaa Ibrahim siigalee dogongoruma irraa waan fagaateef malee sila muraajaa nama guyyuu godhu ta'e dogongorri sun irratti hin argamu jeeti yaada. So kanaafuu inshallah namni quraana haafizul quraaniniif hundinuu harfiinuma dogongora. Harfiin amma Hamzaan amma gurmeessaaf namni hundi dubbachuu jirtan fataa fi jabeesseetuma laafisuu irratti malee quraana hin cabsine yookaan ran utaallee maashaallah. No quraana hin cabsine wal harfiidha sibqatul lisaan tajaaniin sattanaa awwaniin ichi barbaade ustaaza hin bari. Quraana irrumaa xiqqoo laalma irrumaa fagaachuu garsiisa malee ustaanni quraana sirri qaree jira. Quraanni maashaallah Hamzaa Ibrahim illee quraana ni beeka. Harfiin hoggaa quraana qaraatu quraana kana yoo irra deddeebitee muraaja'aa darsii yaawwan jantakkaa jira miti. Yeroo jalqaba barattuu darsii san keessatti qaraatii sirri bilcheeffatte boodorri yoo kophaa tantee qaraatallee bakka dogoggorte arrabni nuu irra si deebisa si galee. San akkasi amma taa ustaaza Hamzaadha. Ustaaza Hamzaarra waliin ni argu quraana irraa fagaachuu isaatiin nan mul'ate malee dogongora hundeedhaan qabu. Ammoo ustaaza. Oga ammas asirratti gurmeessaa kiyya wanni beekuu qabnu bakka ittiin tun suuratul baqaraadha. Suuratul baqaraan suuraa dhedheertuu waan taateef jecha wallahi maashaa Allah ani akka kiyyatti Allahu akbar dandeettii ni qaba maaliif jennaan nama hedduu takkaa jira warra waan kana dubbisuu hin dandeenye laalamma quraanni 30 bar nama qomarraa qabu jira nama hedduun amma gastuma tana gubbaa nama nu bira jiru jira warra 30 qomarraa qabu maashaallah sigalee tanaafuu anammoo wanni Hamzaadhaan jeeni xiqqishoo irraa fagaachuu masaatiin arke malee quraana maashaallah. Hamzaa Ibrahim illee quraana qara'u jira. Sigalee
ammoo xiqqisha dogoggorri keessa jiru dogoggora harfii jallisuu osoo hin ta'in dogoggora ma'anaa jijjiiruuti kan keessatti agarre wanni nuti amma dur irraa dubbachaa turrelleen digalee sani malee yoo itti deddeebiinii baratan hundinuu Hamza taraate eeggadhu. Kabajame. oo salaamtaan jaanadhaa baha Wa alaikum salam taraate eeggadhu. bakka maali duuba maali gaa kanne maali musiibaan akkana adeero saame gabuutu Dubbachuu jira nama guddaa ta'e aboo gaafsa. quraana safaa tokko sa'a sadi qara'u jirtanii adeeroo niin dubbadhaan andaabina way ajaa'iba aboo mirgin jiru biyya tana mirgi Obboleessa firiis keenya. mirgi namummaan jiru Awo dabbaan hayi miita haa qabu miif qabachuu baate baasi. yaa Hamza bira maali gutaka niin dubbadhaan Hamza gutaka Kabajame. Ali Sabit fa Idris fa waan hin dubbachuu deemuu beeytanii isin kana naalloo Kabajame dura taraa eeggadhu tarraasii qabna. duuba egeree faasaa hin jirtanii isin Oobsi kabajame. Gemi Hamza Kabajaa Hamza qaba. permakatin gutte deebite bara ammas brother yeroo takka wala wannu rabbi hundi nama gurguddaadha. Okay, tifu faawari asu jirtanii carraan taa'u dhufu waan fete dubbattu akka carraan sigeera komiti. Ifin butere musa namni simbu. anammoo wanni inni jechuu barbaadu warri ati haa qaraatu gumee isaati mataan kee qarii jechaa jirtan yoo manni haa qara'u naan jaan niin qaraa hoggaa kaan ammoo achumaanuu Kanaatitti deemna yaadamutu murii namoonni carraan walaa gahu nama waa dubbatu. yaade gama yaamtadha jira laal anamne yaade namanarra haafizaa quran mana kana keessa jira idriisii jira beete waa'ee Quraana jarraan quraana dhooqannaa gaa jarraan ulaadha. idriisiif chaansii kan nuufadha okkee Hamza oobsi kaabaleessa keenya. Hamza keenya reebuu sibiin kutteeti qabbanaa kaabaleessa. Nu hundarra Hamza biraan filis walaa Bara dubbatu gizee isatti aaneenaan dubbatan jechuun jira. Sii kanneen hayyee sii kanneen. jira obse gutak. Baay'ee maamatti tuufi Aliyyuu dhufna. hayye Idris nu haa dubbatu manje laal maaliif jennaani nu hundarra yaadu. ogeessa Idris beeyte waan Idris nuun jee ni fudhanna Idris haa wanni nu godhu. Warra mana dura kana. No, dubbatu rakkoon qabu Aliyyuu saabitii jira namni biraan jiru dubbatu jira kun dubbate. Tayyib waan quraanaa raalchisee hundi sanuu galatoomaadha. Warri isin dura dabarelleen dhiifama ta'a. Garuu maashaallah garaatiin Ustaz Hamza Sheekh Jaabir jechuun bareedduudha. Makaraja irrattis tajwiida irrattis maddii irrattis wanni hungaa afaan arabaati afaan oromootti isin galuu baates makaraja jechuun bakka harfiin qubeeleen irraa baatu jechuudha. Isa jechuun makara jechuun itti oofet. Bakka gartee qubeeleen irraa baatus maxxansee sirriitti gartee qaree akkasuma gartee maddii irrattis sirriitti dheeressee qaree bareedduudha garaatiin isaa maashaallah akka ajaa'ibaatti. Akkuma gurmee isaan jeesanii gabaabumatti quraana irraa gartee hedduu turuu isaa agarsiisa. Asumaanuu gartee quraanni ilma namaati. Hamza biraan. Hamza biraan. Aboo dubbachuutti hin jiruudhaaf haa wayii ajaa'iba. Hamza gutak mutu gauru please. Hamza alhabashitti hin jiru ana Hamza Sheekh Jaabiritti hin jira. Ama labashitti hin jirtu abashirraa silee maal waa qabdaa miti naamu. Hamza abashi gutak mutu sen please. Kanaafuu Hamzaadhaan quraana jabaadhu hin jaanani. Ajanduma miidiyaa kanatti tarii isin shaakale waan hundarraa maashaallah qaraan ta'e walitti jabaadhu. Hamza alhabashi immoo isaa. Ayyee narraa naasee nama stoops godheetiin jira. Ali saabitii jira Hamza. Ali Hamza abashi jechuun qabu habaa wadeero waan dalagame irras. Ati baafate Hamza abashi baafate maqaa siif moggaafate mi? Yaa. Akkas baanu narraa dubbachuu mirga siin ayyamneen jeenan dura naa dubbata. Rakkoon miti ayyee qoyeeti. Ali saabitii. Akkasumaan waan biraan jenneeni. Ayyee muti gabaadha. Ani Hamza abashiidha dhuguma. Hamza Itoophiyaa. Haya dhageeffadhaa gaafa isatti aanee naa dubbataan jee. Isatti aanee namaasi dura jira adeeroo qabbanaa. isatti aanee naa dubbata jennaan reefu manaan ayyamne boo jaalatu. Hin ayyamne. Waay boo jettaalee. Hin ayyamne Hamza hin ayyamne. Anaa harkaa qaba beektaa dabbaalis hin jaalsi hin ayyamne. Duuba jaalfadiiloo dabbal jee haa haya jee way. Anaatu harkaa qaba maayikii obboleessa kiyya qaba. Ajaa'iba hayyeeme silaas biyya boqsi jirra hayame callifne. Aliyyi keenyatti fufi habibi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakkani sinumarratti salaamachuu dhufe malee. Jazakallah. Ammaana gaamma. Ustaazota naa oliiti. Wayyoo baay'ee. Ustaazota naa oliitti yaada kanadhu. Hamzaatti immoo nashiidatti yaada kanadhu waan ittiin kanadha. Bakka Aliyyi saabite hayyame nashiidaatti jirra yaadaa kannatu hayyameef itti oofee adeero. Izni dhaqqa feeta jee. Bakka aayidiyaan kee bareedaadha.
Aayidiyaan kee bareedaadhaa xiqqoo utaalte. Luma sirreeffadhu malee yaadni ati dabarsuuf illee bareedaa anaa bashii ani Itoophiyaa jette. Nashidaa tun talama daatiin seetana durallee takka qabdaa mita? Akkasuma na fakkaata. Eta wanta ala akka muuziqii wayittiin kanuma biyyaa takka jee nashidaa sun taane. Wallee biyyaati isa. Gaariidhaati wanni ati gootu afaan arabaa kunis xiqqoo taata qaba beektaa warri qaayidatul nuuraaniyyaa tana qabee qaayidatul bagdaadiyyaa warri qareelleen tokko miti warri nuti warri bagdaadiyyaa qaree sun xiqqoo aliif nasbatee ni qaraane beektaa amma maaree waggaa sukunaa fi walitti kana gootan kan amma fataa fi kisirratti hin qalaane nuti nasbaa fi kibda qaraane isin warri immaa kun fataa kisiraa dummaa jettanii ammaas nurra bilchaataadha isin warri qaayidatul nuuraaniyyaa akka gaariitti harfiis barattan. Amma warra kiyyaa kana faa yoo lafzii qareen akka faltanii jechuudha. Kanaafuu loosaa qaraane nuti. Ammoo ustaada keenya ustaada Hamzaa deqqisho loogaa arabaatu harkisana fakkaatan. Shahiidayni fi shaahidayni bakka jiran ma'anaa wajjiniif keessatti waan beekuuf afaaniitu garee fi butana fakkaata malee wanti natti fakkaatu. Dhaabbaa fi bakka dhaabaa hin qabnetti inni dhaabaatti godhee sanuma sun akka isin jettanii irraa tururraas quraanni nama godha irraa tururraas kanaan alammoo irra guddaa ilmii biraa jala jiru saamsan ilmii biraa jalatti yeroo isaa gubu jira quraana quban qabu ilmii addunyaa tanaa gaddii ku jira waan dilata akka waan dhokatee fi maal tan akkanatti as haadhu jira akkuma isinuu jettanii quraanni yeroo kan nufi barbaada. Quraan amma nuti akkuma amata guutuu teenya soomana qofaas fudhannu kanaame namni yoo xiqqaate torbaayyuu irraa turte quraanni duuda si gala osoo hin qaraane jechuudha. Rabbiin waa laaffisu kanaaf quraana lallaaluun quraana qara'uun baay'ee bareedaadha. Rabbiin nu laaffisee yeroo nu waa kennu akkasii namni as jiru kun cuftinu ulamaata jajjabaadha warra kun haafizul quraanii rabbi isinirraa haa jaalatu warra keenyaa kanaafis du'aa nu godha du'aa nu hin dagatina warra akka Hamzaa keenyaa kanaas yaaduma isaa laala Hamzaa hoggaan jiru Hamzaa mushidaan baana irra guddaa namni waan laalamu ergaan ni dabarfachuu barbaaditanii ana Itoophiyaan habashii jechuun dhugama habashii tana ni dinna nuti ardul habashii jee alayhi salaatu wassalaam rasuul rabbii kan du'aa godheef sun dachii namaatii miti teenyuma tana nuti immoo habashaa waan jiru tana ni dinna. Habasha eenyuun jaame warri habashaa fudhate maqaa keenya fudhataniiti abbaatti ta'an warqa. Ardul habash jechuun Oromiyaa habash warri rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jeen sunis nuyi. Kanaaf ana habashiin ana Itoophiyaan uumaa mormiin qabdu. Hamzaan keenya immoo wanni sun artiidha. Dorgommii artii ammaan tanaa laalee akka gaariitti dorgomaa ta'uu qaba. Nama hanjamaadhaan feemasa ta'u yoo hanjamaan feemasa ta'uu barbaade utaaluu yoo taate malee. Yoommoo dhugumatti artiin ta'uu barbaade akka gaariitti yaada bilchaataa godhuu qaba. Ammoo irraa fudhanne wanni inni jechuun waan nuti dheessinu takka lakkii teenyaa nuun jee dhuguma teenya wanni alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbiitiin nuu kenname abadan diduun numan taane ardul habash baarakallaahu jeeti isinirra hin beeku akkasitti du'aa nu godhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam eenyuuf dhiifname dachii ergamaan rahmataa sun du'aa godheefsan egaa rabbi irratti haa jiraatu. Nuti eenyuuf dhiifne dinnaa bashiisan. Ardul habash jechuun nuyi biyya teenya warri biraalleen ardul habash akka nashidaa nu gootan isin jennaan illee inshaallah niin godha. Gamartiin hin jaagalatooma. Hamzaa keenya Hamzaa kiyya carraan keeti nam tokko jaalfatiinoo kiyyaa sumaaduu waan takkaa sidhaan maddaa namni hedduun gurmeessaa jaa. Hamzaan yaada isaa kannatu sabboota dubbanna. Hamzaa kiyya amma ta'eeti nam tokko si cinaan dubbatu obboleessa kiyya waan feete dubbatu. Galatooma. Duraan dursa jechuudha. Ani hammeenya namaaf hin qabu. Namni narra ilma namaatiif rifatu Oromoo keessatti jira jeeyyaatu. Sadarkaan jiru tanarratti hubachuu namni ni dadhaba malee akka waan cakkaanyii wayiin na lakkaawwan garuu. Akaawuntiin Hamzaa guddaan ni gubatee fooloo na godhaa jiin kan manni sin beeku bar fooloo. Jawoon naawun godina boo waa takka kan kadhadhu baran wala waa kan kadhadhu biqiltuu duratillaa kun. Kanaaf jecha qura'aana rabbii dantaa mataa ifiitii fi jaalala rabbiitiif rabbii wajji haasa'uu waan barbaaduuf namni qura'aana qara ta duraati jechuudha. Namni nama boqsu hin jiru.
namni Arabii dubbisu amma artisti Aliyyi Saabit hedduun dinqisiifadha. Galatoomi. Ani amma waan jabdu irratti as ba'ee gama artiitiin dorgomaa ta'uudhaaf namoota jajjaboo buleeyyii akka keessanii nama barbaachisa. Gorsa isaanii waan isaan yoon godhe waan isin jettan yoon godhe dorgomaan hin ta'a. Kanaafuu kun kophummaa agarsiisa. Mataa kiyyatti namoota jajjaboo aartii biraa dhabuu agarsiisa malee ani dadhabina aartii qabadhee osoo hin ta'in namoonni na biran jiran gorsaa fi akkasuma leenjii dhabuu agarsiisa. Hanqinni hangammaati dubbattee jechuudha. Kun waan salphaadhaan guyyaa takka fixuu waan danda'u jechuudha. Yoon gorsaa fi akkasuma bakka jajjabdurraa gorsa gaa argadhe jechuudha. Waa'ee aartii hedduu salphaana biratti. Bootaa osoo hin kennineef waan hin dalagu. Tabiraa Ustaaz Hamzaa wajjin gizeenii fi wal qabnu jechuudha. Akka nama jibbanna Ustaaz Hamzaa qabutti na lakkooytanan. Ruuhiin ilma namaatu wal argiti. Isin hin beeytan malee. Ruuhiin tuni eenyu akka hammeenya personalitii qabu keessatti argite jechuudha. Haarsitummaa jecha jaamusan. Fi ilaal qishinaa fi wal tarrafuu wal lakkafanii wal bohaarsuu fi jibbanna keessoo walirraa qabaachuu ruuhiin wal argiti. Nama jibbanna keessoo qaba yoomiyyuu ruuhiin ilma namaa wal argituuf ifirraa mirga isii qolachuudhaaf falmatti jechuudha. Ani kan isarratti arge waan inni na jibbu waan hin beekuuf inni ammoo kan hin jibbine waan beekuuf jecha dhiibbaan irratti uumuu inni oofu saniin firraa falmadhee dhahee lafa darbee injifadhee biqudratillaa kun injifannoo guddaadha. Alhamdulillah malee hammeenya biraarraan qabu akka biratti immoo dhiifama akka buleessanirra guddatte dhiifama jeetiin ansi gaafadha jiinillee ramadaana quraanaan dorgommii feetanis wal madii tetteenyaa ayatamma inni safaa tokkocha inni akka irra ture kana cinaa osoo hin dogoggore cinaa sakan dinniin fite cinaa sakan dinniin fite. Ustaaza kanaan dhahee lafa darbee banatee karaa baqa ni qaraata Hamzaa fi akkasii na dhageeffadhaa kaa natti wacinaa kaan yaa nama hedduutu wanyee maal maan isin godhe dhiiru. Irra guddaa ilmi namaa jechuudha waan akka xiyyaafalma dhuuf na jibban maas irra hedduun isaanii waan isaan beekan kan osumaan beekuutiin dalagaaniis riizaaltii wayiitiin beekan hikma biqudratillaa kuni quraanaan rabbiin na barsiise ana kumaan jee akka rabbiin na barsiisettiin qaraa yoomiyyuu ittiin fufe jechuudha qara'uu namni laayivii banadheetiin qaraa dogoggorri viidiyoo kan mudate immoo viidiyoo irra ture malee anarraa miti awwaan san sirreesseetiin bira kutee ta viidiyoo namni olii gadi naa yaa'u gaaddidduudha tanaan jaa tagama artiitillee akkuma inni jee inshallah fuula durattillee amma ingilishiin illee fixeetiin jira waa'ee biyyaa jechuudha maaster godheetiin lafa taa'u jira gizee soomanni bee viidiyoo kilipiiniin hojjedha ingilishiiti kanaas gaa akkuma kanaati waa'uma biyyaati kanaas bakka irraa fidammee namni gaarama jala dalagu waan biraan beekne dhiira jala dalagu waa kireet godhe duuba deemu an uumaaf hin deema dhiini xiyyaasumaanuu bara B+ yaama B+ jechuun addunyaa tanaaf hurrii waa khalaqa hundinuu B+ dhiini isaaniiti kanaafuu addunyaa rabbiin akthara annaas laa ya'lamuun jaa isinii galteemi namni irra hedduun hin beeku irra hedduun namaa jechuudha humaan beeku garuu sammuu hanga waa beektu jala deemu jirraa gaammatti namoota muraasa addunyaa tana beekumsa isaaniitii fayyadamanii kireetiviitii mataa isaa fayyadamanii jala yaa'u jirra warra akkasii sanirraahi kuni quduraa rabbiiti step by step isinitti agarsiisa riyaaliitiidhaani waa'ee xiyyaatiin galatoome hamsaa keenya. Ani waa'ee xiyyaatiin haasa'u jiraan uummata kana afaan gabaabsiree dheeressitee barkaama. Ayyee dhiifama na ofolcha dhiifama na ofolcha. La dhagaye narraa fudhu. Namni artii tokko xibabiin dubbata artiin dubbata. Ayyee. Nama biraa dhawaa yoo if dhaadheessite gaarii tokko nama hedduu irra miidiyaarra jirrame. Ayyee dhiifama ayyee. Egaa namni ogii dubbatu yoo waa difeensi irraa godhuu barbaadde. Difeensi naannoo baay'attumaaf hin jee malee anis namarraa haara qabaadhee miti ibseetiin jiraanuu akkuma xiyyaatu miidhamee. Nama dhawaan dubbatiin gaa nama dhawaa yoo gara keetitti asa haafatte kalukkoo isaa dhatte. Dhiifama wallaahi dhaabsi. Ayyee. Dhiifama ayyee bakka itti fufa ayyee dhiifama anis sa'aan nu biraas witirii gaa jirti. Xiqqoo shawaara fudhadheetiin akkasitti yaadaatti oofa ayyee nageetti. Aye jaalfatiinoo. Maal jettan isa jedhana? amma obboleessa keenya gurmeessaan nu qaroo malee jiranii hawaasni. Aboo gurmeessaa namatu qaroo jiraadhi isaati waan biraa haasawaa. Qajeelaa qabbanaa isin gaafanne. No, qoy. Qajeelee guutaa qobsinaa sin jira. Jaalfatiiloo bakka feete banadhu bakka rubbuun tantee dassi jette. Bakka dassi jee banadhu ati habibi hiyyasiifiin bana. Bakka ati si feete. Bakka ati si feete. Quraana dheesaa ayat kan jaalattu. Ani bakkummaan quraana irraan jaalannan jirtu. Bakka useetuma akkanuma adda qabee si dura qabu. Na dura qabe.
ما شاء الله جزاك الله كوي جاي سيد ما بكمان فري بندس درو كبا Isin guddisaa qo'ichitti mana gatam biraan tokko. أيه بسم الله يا رب نما برو قرآن نخر رقابه Jaal fadilo moderaran se kan negatin bakin se beran demine. أوكي كوي Wal basin gel gurme sai. أبسي يه ديبتين سامة Ya koy ya yani da moderaran la. أيه ما شاء الله سورة جايبة سورة جالة تنسي بني جاي وكما سنة كان جو ده أسرع gurmeessaa quraana qabaatte fuula bira dhooti kishu quraanni biyyoo irratti beektaa katabbiin jijjiiramti kishu galee fagoo irraa iddoo namatti mul'atu yoo fi qabaatte fuula gabanatti dabareeta. بيجي قرأ كانت يبلين غي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نين الكايب شرجي. ويصنع الفلك Sir fena fakata fadilo. عليه إيه؟ أبشر أبشر أيه قالتهم متفق في قرميزة غي أيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. انت فين اوكي لال بكتكاتو جرا ادرس تبدو ايه بسم الله مجراها بكجيسن وقيل يا عردي بكجول الرهاديبو ما شاء الله قالتوا ما أنتم خيسون تبدو ادرس وهي تجري آية سلام رديبو وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ورجي ولك أرول النجرة مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أيه قرام كرانة تقرأ جرو بكم تون كم حفصي كراو جتامر
أنا نفسي في خانة تنبيه وياه. حبسه مقران بيدنيا حبسه ما بكم ترى سينا سنة يرو سنة كرانو ما مجراها انتو ما جريها يعني ما جريها كسر الليمتي فتح الليمتي وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. كي وجامع خنا نبيخو تراني وأنا نبيه ناس نبيخو. نعم جزاك الله ما شاء الله. حمزة يا تيو بكتم بعد وهي تجري سنة اتمه مجريها تمام. نعم أوكي. جابي برانا في كبدون في براتا. اتبو في قرمي ساعات تانس وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني بكتناس بك يجبد سيد الرجال خديمة بيخاب بننسى والله يعني ستيفن بن بلا زغي أنا ملال وهمان أن بيني تقرأنا كيس جرتيو تاتي ملي وأنا بيهم منجلسو ندبر سيسي وهمان أن يا بيني بني اركب معنا باسد نواون تويت سيجالة إدغام كامل جنين يا بني اركب معنا سلا باجرامي إدغام تميم سنكسة تيجو يا بني اركب أو أوكي أو أنا جبتي با في ميم كنا ولد تجيبسو بربادي أوكي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. طيب ركز آيات المرة رجع ماس آيات المرة رجع ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أحسن بارك الله فيك رب سر رجالته جبارنا ما شاء الله. الله أكبر والله. دنديتي تسي عروس دينك سيفر حمزة والله قرمي بكانا نسيئو أول جرتم فليس خيك علي جزاك الله والله. يا ثانك يو. الله أكبر. سابو أن جزء جولين نوجد تبتكم غياد إنما زهر حمزة شيخ جابر فابلا أما قرميكم غياد إنسا. جزاكم الله خير. أراتونا قرتيوس. هاي سيفرو تدي كومو سيفين ولدابر دغنا جزين سرك